bara dabre caalaa bara kana gartee hawaasaaf ibsa godhuudhaa fi dhaadannoo barataa tokkoof daftara tokko jiru namoota biyya keessa jiruu fi biyya biraa jiruufis ibsa gootanii waan kana akka irratti hirmaatee barattoota kanaaf yuunifoormiis ta'e dabtaraas harka qalleeyyii kana gargaaree akkanii fi barattoota kana gartee iyyummaa wallaalummaa isa keessa akka baasuuf tattaaffiin isin godhuudhaaf birana qophooytan maal fakkaatti? Hojiin ifa ta'e jechuudha akkaawuntiin sanbanamee sooshaal miidiyaa irratti illee ol ba'e wanni kun hangam takka nama amansiisaa kan jiru reendii lamaan qabnu nagee baafatanii jiran nagee kanneen tajaajila lammummaa baafatanii jiranii qarshii 100 takkaas ta'u qarshii 50 ta'u wanni uummata irraa walitti funaanamee keessattuu mana harka qalleeyyii ijaaruudhaan daftara harka qalleeyyii ni binna jennee deeggarsa goonu kun hundinuu meeshaan bikkatti galmooytu qabdi. Karoora barana qabattan kanaa ol hojjechuudhaaf tattaaffiin isin godhaa jirtanii fi hubannoon gartee dargaggoo biyya teenyaatii fi hawaasa biyya teenyaatiif kannaa jirtan sadarkaa kanaa olitti ni galmeessinaa jettanii wanni abdattan ni jira. Digital library dhalootuma magaalaa kanaatiitu kan biyya alaa jiru yoo xiqqaate koompitara gara 45 olii deeggarsaan fidee jira jechuudha.